Namootaa fi jaallatamoota simbootuuf jalatti kan argamtan hunduma keessaniyyuu nageenya araarri waaqayyo bakka fala jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Obboloota koo maatii naaf taatanii laayik sheer gochuudhaan nagayyoonatti na jajjabeessaa turtan guddaa galatooma. Akkasumas immoo warri haaraa dhuftanis baga nagaan dhuftanii isiniin jedhee jira. Laayik sheer sabiskiraayibii gochuudhaan na jajjabeessaa. Egaa guyyaa har'aa immoo jechuudha oduu durii yookiin sheekoo Oromoo keessaa naachaa fi wenni kan jedhu walii wajjin dhaggeeffannaa. Haga xumuraatti akkana hordoftan kabajaan isinin gaafadha. Naachaa fi wenni bara durii wenniin tokko laga qarqara muka tokko irra jiraachaa ture. Mukicha irraa firii mi'ooftuu argatee haala bareedaan jiraachaa ture. Guyyaa tokko naachi laga sana keessaa jiraatu tokko firii mi'ooftuu biqiltuu kana nyaachuu waan barbaadeef waan tokko akka isheef firii tokko laattuufi kadhate. Weenninis tole jettee firii tokko darbiteefi naachis firii isaa nyaatee waan itti mi'aaweef akka isheen dabaltuu fi maaloo firii tokko qofaa naa dabaltea jedhee gaafate. Weenninis tole jettee ammas dabalteefi yeroo kana naachi gammadee firii isaanii darbiteefi haadha warraa isaatiif fuudhee geesseefi. Haati warraa isaa firii sana nyaattee waan itti mi'aaweef firii kana eessaa fiddee maaloo nageessi jettee abbaa warraa ishee gaafatte. Namichis yaa ta'u jedhee bakka weenniin jirtu waliin dhaqani. Haati warraa naachaa maaloo firii 2 qofaa naa darbadhu jettee waan kadhatteef weenniinis firii 2 darbatteefi. Haati warraa naachaas guddaa galateeffatanii nutis laaqanasii affeerruu feenaa jetteeni. Weenniinis yeroo kana ani muka irra qofaa jiraachuun danda'a, bishaan keessa deemuu hin danda'u akka keessanii jetteeni. Haati warraa leencaas rakkoo hin qabu, nutis si baannee si gaggeessina, homaa hin taatu, hin sodaatin jetteeni. Waliin gara mana isaaniitti deemani. Utuu walii wajjin deemanii ammoo sa'aan laaqanaa keenyaa nyaannudha jedhanii naachi haa taa'u waliin nyaanna jettee. Weenniinis jalqaba nu wajjin laaqana nyaatta, sanaa booda irbaata keenya immoo si nyaanna jedhanii. Naachi yommuu kana dhageessu weenniinis hinnaate iddoo galtuu dhabde. Akka bishaan keessa hin buuneef ni duuti. Daakuu waan hin beekneef kanaafuu carraa isheen qabdu isaan kadhattee of oolchuu qofa. Akkan ta'e beektee? Ani miti firii mi'ooftuu sana kan isiniif laate maaliif na nyaattu jettee kadhaa jalqabde. Naachis nuti kan si nyaannu foon dhabnee miti, akkuma beektu nuti gowwaadha, ati immoo abshaala. Akkuma kee abshaala ta'uu waan barbaannuufi onnee kee nyaannee abshaala taana jedheeni akeekani. Yeroo kana weenniin tole abshaala akka koo yoo ta'uu feetani yaa ta'u, garuu amma onnee koo hin qabinaa, muka irratti dhiiseen dhufe, waliin deemnee haa fuunu jettee. Naachis onnee kee muka irra keessaa jedhee gaafate. Eeyyeen onnee koo muka irraa kaa'a jette. Naachis yommuu kana dhaga'u dhugaa se'ee waliin haa deemnu jedhee waliin deemani. Yeroo iddoo mukaa ga'an waan dhufte gara mukaatti utaaltee itti kolfuu jalqabde. Isaan gowwoota akkamiidhaa yoom kaasaa weenniin onnee maal
irra jirta jettee yaadduu jedhani koottaa muka irraa yaabbadhaa onnee koo fudhadhaa jettee kolfa ishee itti fufte jedhama. Egaa oduu durii kanarraas waan guddaa akka barattan abdii guddaan qaba. YouTube kiyya subscribe, like, share gochuudhaan akka na jajjabeessitanis abdii sinirraan qaba. Waan na dhaggeeffattaniif galatooma. Namootaa fi jaallatamoota simbootuuf jalatti kan argamtan hunduma keessaniyyuu nageenya araarri waaqayyo bakka fala jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Obboloota koo maatii naaf taatanii laayik sheer gochuudhaan nagayyoonatti na jajjabeessaa turtan guddaa galatooma. Akkasumas immoo warri haaraa dhuftanis baga nagaan dhuftanii isiniin jedhee jira. Laayik sheer sabskraayibii gochuudhaan na jajjabeessaa. Egaa guyyaa har'aa immoo jechuudha oduu durii yookiin sheekoo Oromoo keessaa naachaa fi wenni kan jedhu walii wajjin dhaggeeffannaa. Haga xumuraatti akkana ordoftan kabajaan isinin gaafadha. Naachaa fi wenni bara durii wenniin tokko laga qarqaraa muka tokko irra jiraachaa ture. Mukicha irraa firii mi'ooftuu argatee haala bareedaan jiraachaa ture. Guyyaa tokko naachi laga sana keessaa jiraatu tokko firii mi'ooftuu biqiltuu kana nyaachuu waan barbaadeef waan tokko akka isheef firii tokko laattuufi kadhate. Weenninis tole jettee firii tokko darbiteefi naachis firii isaa nyaatee waan itti mi'aaweef akka isheen dabaltuufi maaloo firii tokko qofaa naa dabaltea jedhee gaafate. Weenninis tole jettee ammas dabalteefi yeroo kana naachi gammadee firii isaanii darbiteefi haadha warraa isaatiif fuudhee geesseefi. Haati warraa isaa firii sana nyaattee waan itti mi'aaweef firii kana eessaa fiddee maaloo nageessi jettee abbaa warraa ishee gaafatte. Namichis yaa ta'u jedhee bakka weenniin jirtu waliin dhaqani. Haati warraa naachaa maaloo firii 2 qofaa naa darbadhu jettee waan kadhatteef weenniinis firii 2 darbatteefi. Haati warraa naachaas guddaa galateeffatanii nutis laaqanasii affeerruu feenaa jetteeni. Weenniinis yeroo kana ani muka irra qofaa jiraachuun danda'a, bishaan keessa deemuu hin danda'u akka keessanii jetteeni. Haati warraa leencaas rakkoo hin qabu, nutis si baannee si gaggeessina, homaa hin taatu, hin sodaatin jetteeni. Waliin gara mana isaaniitti deemani. Utuu walii wajjin deemanii ammoo sa'aan laaqanaa keenyaa nyaannudha jedhanii naachi haa taa'u waliin nyaanna jettee. Weenniinis jalqaba nu wajjin laaqana nyaatta, sanaa booda irbaata keenya immoo si nyaanna jedhanii. Naachi yommuu kana dhageessu weenniinis hinnaate iddoo galtuu dhabde. Akka bishaan keessa hin buuneef ni duuti. Daakuu waan hin beekneef kanaafuu carraa isheen qabdu isaan kadhattee of oolchuu qofa. Akkan ta'e beektee ani miti firii mi'ooftuu sana kan isiniif laate maaliif na nyaattu jettee kadhaa jalqabde. Naachis nuti kan si nyaannu foon dhabnee miti, akkuma beektu nuti gowwaadha, ati immoo abshaala. Akkuma kee abshaala ta'uu waan barbaannuufi onnee kee nyaannee abshaala taana jedheeni akeekani. Yeroo kana weenniin tole abshaala akka koo yoo ta'uu feetani yaa ta'u garuu amma onnee koo hin qabinaa, muka irratti dhiiseen dhufe waliin deemnee haa fuunu jettee. Naachis onnee kee muka irra keessaa jedhee gaafate. Eeyyeen onnee koo muka irraa kaa'a jette.
naachis yommuu kana dhaga'u dhugaa se'ee waliin haa deemnu jedhee waliin deemani. Yeroo iddoo mukaa ga'an waan dhufte gara mukaatti utaaltee itti kolfite. Itti kolfuu jalqabde. Isaan gowwoota akkamiidhaa yoom kaasaa weenniin onnee maal irra jirta jettee yaadduu jedhani. Koottaa muka irraa yaabbadhaa onnee koo fudhadhaa jettee kolfa ishee itti fufte jedhama. Egaa oduu durii kanarraas waan guddaa akka barattan abdii guddaan qaba. YouTube kiyya subscribe, like, share gochuudhaan akka na jajjabeessitanis abdii isinirraan qaba. Waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa. Namootaa fi jaallatamoota simbootuuf jalatti kan argamtan hunduma keessaniyyuu nageenya araarri waaqayyo bakka fala jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Obboloota koo maatii naaf taatanii laayik sheer gochuudhaan nagayyoonatti na jajjabeessaa turtan guddaa galatooma. Akkasumas immoo warri haaraa dhuftanis baga nagaan dhuftanii isiniin jedhee jira. Laayik sheer sabskraayibii gochuudhaan na jajjabeessaa. Egaa guyyaa har'aa immoo jechuudha oduu durii yookiin sheekoo Oromoo keessaa naachaa fi weenni kan jedhu walii wajjin dhaggeeffannaa. Haga xumuraatti akkana ordoftan kabajaan isinin gaafadha. Naachaa fi weenni bara durii weenniin tokko laga qarqara muka tokko irra jiraachaa ture. Mukicha irraa firii mi'ooftuu argatee haala bareedaan jiraachaa ture. Guyyaa tokko naachi laga sana keessaa jiraatu tokko firii mi'ooftuu biqiltuu kana nyaachuu waan barbaadeef waan tokko akka isheef firii tokko laattuufi kadhate. Weenniinis tole jettee firii tokko darbiteefi. Naachis firii isaa nyaatee waan itti mi'aaweef akka isheen dabaltuufi maaloo firii tokko qofaa naa dabaltaa jedhee gaafate. Weenniinis